Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I am Naol from Finfinnee University. Baga nagaa ani gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii ani Naol Tesfayeedha University Finfinnee irraa. Akkuma yaadattanii freshman course irraa kaasitooti haga departmentii keessa jirutti viidiyoowwan tuutoriyaalii garaagaraa upload isiniif godhu irratti kan argamnu. Akkuma yaadattan koorsii departmentii keessa jiran keessa Introduction to Management chapter 1 dha kaase haga chapter 2 part 1 itti kan isin biraan geenyedha. Amma chapter 2 part 2 dha kan waliin ilaallu jechuudha. Chapterii kana isa dura warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haarawaa taatan akkasumas immoo ijoolleen YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maamila taatan hiriyoota keessaniif qooduudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa yaa ta'u filannoon keessan YouTube channel Dirree Barnootaa irratti waliin barannu waliin barsiifnu isina jedha. Amma gara topic keenya adeemnu. Today we are going to see together chapter 2 part 2. So our topic is organizational objective. What are nature of objectives? What are the benefits of objectives? How goal facilitates the performance? From the beginning, we define organization. We have to define the organization in order to make more clarification, clarify the meaning of organizational objective. Organization is a group of people, two or more, stayed together in order to get common goal or common objective. Organizational jechuun walitti dhufiinsa namoota lamaaf lamaa olii galma yookaan mul'ata dhaabbata tokko waliin kan qaban mul'ata isaanii gahuudhaaf kan itti deeman we call that organizational. Here we also see objectives. Objective is a desired or end result or a place we wanted to achieve or we wanted to reach. Isa jedhudha. Jalqaba irratti jechuudha kan ilaallu qabnu isa sanadha. Amma what does mean objective isa jedhudha kan ilaallu jechuudha. Objective are important ends of planning toward which organizing, staffing, leading and controlling. As we try to see in a case of planning, we put our objective in a case of plan. Objective keenya yeroo planning keessatti kan ilaalle jechuudha. Amma 5 managerial function keessa kanaaf kan organizing, staffing, leading, controlling qofni jiraatanii objective is by self we get or it is found in a planning function keessatti kan jiru jechuudha. Objective are important in this toward which organizational and individual effort or activity are directed. Kana jechuun mul'ata jechuun hara nuti galma barbaanne sana iddoo barbaanne sana itti gahuudhaaf sadarkaa organizaashiniitti yookaan sadarkaa dhaabbataatti akkasumas sadarkaa dhuunfaatti effortii qabnu galma qabnu sanatti kan nuti directed jechuudha. Jechuun mul'ata waliinii nuti qabnu jechuudha. Objective are essential starting point in a planning because they provide direction for all other managerial functions. Akkuma jalqaba isiniif tuqe repetition kan taane objective in starting point of planning in a planning karoora keessatti starting point dha jechuudha. Qabxii jalqabaati. Akkasumas immoo other managerial function dha direction dha jechuudha. Managerial function afran hafanii fi kallattii qabsiistudha jechuudha. Planning kun while enterprise objectives are basic plan of a firm, department may also have its own objective. Kana jechuun enterprise keessatti yookaan organization tokko keessatti mul'ata akka organization tokkotti qabaachuu dandeenya. Garuu we may have many departmental organization. So that a departmental or
or departments may have also their own objective. Fakkeenyaaf organization tokko yommuu fudhanne fakkeenyaaf let we take one university as one organization. University tokko yookaan mooraa tokko akka organizationatti yaa fudhannu mul'ata yookaan galma mataa isaanii qaba. University suni kaayyoo booruu mataa isaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf lammii gahumsa qabu qareetoti baasuu yommuu ta'e dipaartimentiiwwan garaagaraa qaba. Let's say department of management, department of law, department of economics. Department of economics has also its own objective. Also, department of management has also its own objective. Also, department of law has also its own objective. Objective mataa isaanii qaban jechuudha. Department taa'ee illee gad darbee jiraata. Its objective naturally contribute to attainment of enterprise objective. Objectivity yookaan immoo galmi departmentaa irratti qabatu. Department of economics, department of management, department of law have their own objective. Thus, departmental objective contribute to attainment of the university objective. Galma yookaan objective university sun akka guutummaatti akka inni iddoo barbaadame sana gahuudha kan isaan taasisan jechuudha. Walitti dhufanii raawwatan. Example, objective of business to make certain profit by producing a given line of the home entertainment equipment. Objective in business tokko kan immoo dhaabbata daldala tokko profitii mataa isaanii wantoota equipmentii garaagaraa produce gochuudhaan kan isaanii galma isaanii tajaajilatan. The objective of manufacturing department amma objective business suni jalqaba objective isaa qaba. Manufacturing department is immoo objective mataa isaa qaba. TV oomishuudha yommuu ta'u TV quality qabuu fi design bareeda qabu oomishuudha. Those manufacturing department objective are used for attain the business objectives. Department manufacturing suni objective business ani dhugumsuu keessatti gahee mataa isaa qaba jechuudha. The two objectives are consistent, but they differ in that the manufacturing department alone cannot ensure accomplish the company objective. Kan jechuun we may face some department in some organization or in some businesses, enterprises. Fakkeenyaaf amma akkuma jalqaba ilaalle business organization yookaan immoo dhaabbanni daldalaa tokko jira. Dhaabbanni daldalaa sun TV kan immoo department of manufacturing keessa dhaabbata iddoo TV itti oomishu qaba. Manufacturing department yookaan immoo inni TV oomishu sun kophaa isaa galma organization isaanii yookaan kaampaanii isaanii galmaan kan jechuudha. They consist walitti dhufaniiti kan ibsuu godhan jechuudha kan galma sana ga'anii. As keessatti goal and objective can be used interchangeably. But they may differ in their scope. Objective depend on their goal. Objective goal if objective yeroo garaagara wal jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Garuu scope isaaniitiin garaagara jechuudha. Mission and the purpose denote the reason for the existence. Ergama isa jedhu jechuudha. Ergama mataa isaa qaba dhaabbanni kamiyyuu. Kana jechuun fakkeenyaaf Finfinnee University has its own goal, its own mission, its own purpose. That purpose is denote the reason for the existence of Finfinnee University as one organization. Mul'an ergamni University Finfinnee qabdu sababa jiraachuu kan existence University Finfinnee jechuudha. Maaliidhaaf University Finfinnee kan hundeeffame bara kana? Bara sanarraa bara hundeeffama isaarraa kaasee haga ammaatitti maal isa isa mission yookaan purpose isaa qaba jechuudha. Denote organization fundamental reason for existence. Sababa hundeeffama isaa fakkeenyaaf baankota garaagaraa yommuu fudhanne our mission, our vision, our objective, our goal jedhanii yommuu annual report isaanii argatan dubbisuu dandeenya. Ergamni keenya kanaadha. Ergamni keenya lammii wajjiniin profitii argachuudha.
Waan akkasii waan jedhu akka yeroo promotion fa'aa hojjetan ni dhageessu jechuudha. Do you know the organization fundamentalism sababa hundeeffamuu isaa sababa jiraachuu isaanii kan mul'isu jechuudha. The other one is target. What does mean target? Identify the specific qualitative or quantitative end of a point. Amasrati, we have a target. We have a place we want to really short. Bakka nuti galma goolii ga'uu barbaanne sana qabna jechuudha. It is our destination point. Galma yookaan iddoo nuti ga'uu barbaanne sana jechuudha. In short, mission or purpose, objective or goal, target differ in their scope. Akkuma isiniif dhufe mission or purpose, objective or goal, targeting kun garaagara jechuudha. Scope irratti. Purpose or mission tend to objective. Objective tend to goal. This means target or goal is broader than objective by its scope. Objective is broader than purpose or mission by its scope. Yommuu tartiiba isaatiin ilaalle inni kun isa kanarra guddaadha, inni kun isa kanarra guddaadha, inni kun isa kanarra guddaadha. In case of scope jechuudha. The other subtopic we're going to see under chapter 2, part 2 is nature of objective. What's the nature of objective? What are the things that make one objective? Objectivity of objective kan jechisiisu maalidha inni kan jedhu. Akkasumas immoo objective maali waan jedhu jechuudha kan nuti waliin ilaalu asitti. Goal are determined or stated in advance. Galmi nuti teechifannu wanta fuuldura jirudha kan nuti teechisnu jechuudha. We set our goal for a future action. Galma keenya fuulduratti kan teechifannu. Galmi nuti duubatti teechifannu jiru jechuudha. Goals prescribe future desired results toward which present efforts are directed. Wanta nuti har'a dhaabbanne gara fuulduraatti iddoo barbaanne ga'uu barbaannu sana taasisnu jechuudha. Goals should be specific and measurable. We will see this in other topic. Galma keenya yommuu teechifannu amaloota gurguddoo shan qabaachuu qaba. Our goal have to smart, measurable isa jennu kana jechuudha. Our goal should have to be smart isa jedhamu jechuudha. Smart gaafa jennu it have to be specific, measurable, attainable, relevant ta'uu qaba jechuudha. Galmi keenya yookaan gooliin keenya. Goal should be defined at time. It is time bounded. Galmi nuti teechisnu tokko daangaa yeroo qabaachuu qaba. Galma teechifannee galmi keenya suni kan yeroo xumuraan qabaanne ta'e that is not a goal. It is only wasting our time. Yeroo keenya gubuudha malee galma qabna jechuun jechuudha. Galmi keenya yeroodhaan bound ta'uu qaba. Objective should be continually adjusted in our light. Attainable ta'uu qaba jechuudha. Yeroo itti adjusted ta'uu qaba. Environmental changes, however, to frequent changes, adjustment may cause confusion and disruption of plans, strategy, budget. Kanneen ni ilaalla. Strategy, policy and budget isa jedhu topic biraa jalatti waliin ilaalla. Goal should be challenging but realistic. Galma yookaan goolii yommuu teechisnu gooliin keenya sun kan challenge ta'uu qaba. Garuu challenge inni godhee galma ga'uu qaba jechuudha. If a goal is too difficult, employee may give up. Galmi keenya akka malee ka cimaa ta'e abdii kutaa hojjetaa gatee ba'uu danda'a. Dhiisuu danda'a. If too easy and the written type may not feel motivated. Galmi keenya yoo baay'ee salphaa ta'e namni kaka'umsa hin qabaatu jechuudha. Therefore, goals should be set with the existence of resource based, not beyond the department time, equipment, labor, financial resources. Galma nuti teechifannu, qabeenya nuti qabnu, humna nuti qabnu, dandeettii nuti qabnu faana ta'uu qaba jechuudha. It is not beyond the resources we have, time we have, financial we have. If our goal beyond our capacity, it may be corrupt, it may be failed.
This gives a worker job satisfaction and a great desire to the work. If our goal is within bounded with the resources we have, our goal, our worker maybe get job satisfaction, great desire to the worker. Yoo galma keenya sana attainable ta'e yookaan qabeenyi qabnu capacity qabnu irratti kan inni hundaa'u ta'e hojjettoonni keenya miira gammachuu akkasumas immoo hojii sana hojjechuudhaaf desire yookaan fedhii guddaadha kan isaan qaban jechuudha. A difficult job something beyond the resource capacity organization individual. Gaafa qabeenya nuti qabnu dandeettii nuti qabnu ol ta'e hojjetaatti cimuu danda'a. Hojjetaan sun may lose and go from our organization. Bahuu danda'a jechuudha. Objective has hierarchy. Objective ni galmi gulantaa mataa isaa qaba. In a planning, broader and a more comprehensive objective with a long frame time will be formulated at very top. Gulantaa mataa isaa qaba objective. Objective nuti akka organization level itti argachuu barbaannu jira. We may seek objectives at the inter of organization, and also we may need objectives at individual level and organization, group level. And every time, very broad and very comprehensive objectives set at very top level of management. The top level objective must successfully be broken down more specific and short slides. Sub-objective because moving organization to the goal attainment calls for achieving these sub-objectives, which are means by objective are attained. Galmi keenya mul'anni nuti organization level isa gubbaatti qabnu suni we may have another subordinate goal in a departmental sectional level, departmental or sectional level itti galma biraa qaba. If our top level objective successful, our subordinate level may motivate and they desire to achieve their works. In short, like all management activity, objectives have hierarchy. It ranges from broadest organization objective to specific individual. Akkuma management activity kabira objective inillee gulantaa mataa isaa qaba jechuudha. Gulantaa guddaa irraa kaasee gara gulantaa xiqqaatti kan inni deemu jechuudha. And every organization we set our organization from top level to down. Organization typically have 3 levels of goals. There, give attention, try to capture and see by pausing this area. Naannoo kana pause gochuudhaan adda baasuu qabdu. Organization tokko keessatti levelii organization irratti hundaa'uudhaan galmawwan gurguddoo sadii kaa'amu. Those are structural, strategic goals, technical goals, and operational goals. Let's see one by one. Start from or begin from strategic goals. The strategic goal is a broadly defined target or a future end result set by a top level of management. And previously, I tried to say every goal, every strategic goal started from top level of management. Gubbaarree kan ka'u jechuudha strategic goals. Top level of management gulantaa hooggansaa keessaa isa gubbaadhaa ka'u jechuudha. Inni kuni yaa ta'uti top level keessaa ka'e ta'uti that such goal typically desire relating the organization at a whole rather than a specific division of departmental
sectional. Sometimes be stated in a fairly general term. Strategic goal kan jennu kuni sadarkaa guutummaa organizationititti kan inni set ta'u jechuudha. Yookaan immoo galma sadarkaa guutummaa organizationititti ta'u waan ta'eef departmentally specifically miti kan nuti naannoo kanatti ilaallu jechuudha. We see all organization as the entry of one specific organization. Akka organization tokko guutummaatti kan inni qabu jechuudha. Strategic goals sometimes official goals because they are formally stated by top management. Official goals jedhamee illee tokko tokko kan inni waamamu. The other organizational level goal are technical goal. Technical goal are a type of goal that we assign in a middle level management irratti kan ammoo technical goal kana kan nuti teessinu jechuudha. Middle level irratti kan nuti kan teessinu jechuudha. Goals at this level space out what must be done by various departments to which the result outlined in a strategic goal. Kana jechuun strategic goal irratti galma taa'e sana akkamii jedhamutti itti fudhachuudhaan galma nuti teessifannu jechuudha. Department area. This is in case of sectional, in case of departmental area. The other one is operational goal. Another level of objective is organization operational goal. Operational goal is a type of goal that we assign at lower level or at first line level management. Like a good idea. Three level of goal can be thought of a forming hierarchy of a goal. With a hierarchy of goals, each level need scientific so that effort at the various level channeled ultimately toward achieving the major. Kara systematically mudata yaaddeemu sana karatti nuti geenyu jechuudha. The other one is multiplicity of objective. Multiplicity of objective maal jechuudha. Waliin ilaalla jechuudha. Even though there is only one broad and overall organizational objective. Objectiviin guddaan tokko yaa jiraatu iyyuu malee yookaan organization tokko akka guutuu dhaabbata tokkootitti galma guddaan tokko yaa jiraatu malee there are another multiple or many objectives that are under umbrella of overall plan. Galma guddaa sana jalatti yookaan immoo iyyuu dibaabee galma karoora guddaa sana jalatti yookaan galma guddaa sana jalatti there are many subordinate objectives. It would have been relatively easy to achieve. And objective and its sub-objective had an organization had only single basic objective. May one organization have this single objective. Under that single objective, it is our subordinate objectives. Objective for example, in organizational objective, profit maximization, profit under the profit organization, there are another subordinate objectives. Those subordinate other or subordinate objectives may be customer satisfaction, research and development, employment and development. Those are another or subordinate objectives that one organization have to set in order to profit maximization. The other one is integrating character. In order to achieve our broad objective, our ultimate objective, there should be harmony or integration among the objectives. Galma barbaadame sana
mul'ata barbaadame sana gahuudhaaf integreeshinii walitti dhufeenyi ni barbaachisa jechuudha. Galmawwan keenya sana walitti fuudhama. Multiple objective integration network of objective kan nu kennan jechuudha. Haala kana walitti hidhatinsa kana. The other one is network objective. When we say we have to network it our objective, what does mean? And how we can network it our objective. What's the purpose of networking our objective? We may see it. Objective of an organization from a network, that objectives are interrelated and independent. Objective kamiyu, mul'anni kamiyu, galmi kamiyu. It may be at the top level, it may be at low level, it may be at middle level. But those objectives are interrelated and interdependent. The union of an individual objective from overall objective make network of objectives. If there is no network of objective, it would be very difficult to achieve. Yoo hidhatiinsi hin jiraanne, yoo walitti hidhatiinsa hin qabaanne, objektiiviin yookaan mul'anni keenya galma gahinsi keenya ni cima jechuudha. Galma gahuun keenya hedduu cimuu danda'a jechuudha. The other one is primacy of objective. Our objective is primary. Objectives are primary to organizational because they are a very reason for existence of organization. Jalqaba objective qabaachuu qaba. Mul'ata qabaachuu qaba. Mul'ata organization mul'ata hin qabne, it does not know the reason or for existence of jiraachuu isaa hin beeku jechuudha. Organization yookaan immoo dhaabbanni mul'ata hin qaban. Not only organization, a person who has its own objective. Nama akka isanaani successful person yookaan nama milkaa'e jedhamuun ni cima jechuudha. The other thing we're going to see together is objectives or benefit of objective. We set our objective, we set our desired place we wanted to reach. What is the putting our desired place we wanted to reach? Isa jedhudha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Objective provide basic for the performance of all managerial functions. Kana jechuun we see together 5 managerial functions. Objective is performed or done in planning function, and they perform all other managerial functions. Managerial function jenne average sana bu'uura jechuudha. They serve as benchmark. Objective ini benchmark yookaan immoo iyyuu dhagaa bu'uuraati for plan, policy, strategy, rules. Plan, policy, strategy and rule kana ni ilaalla. Booda topic biraa keessatti budget procedure. We will see under other topic. Organizing exists when there is objective and course of action required for implementing plans. Organizing signifies the need for establishing and creating jobs and position and coordinating all organizational efforts. The other one is objective provide guidelines for action. Guidelines of they help clarify expectation. Wanta gahu barbaanne sana galma gahu barbaanne sanaaf clarification yookaan ibsa mataa isaa kan kennu jechuudha. All is this is all about objective. The other thing is any organization can serve as a source of employee motivation. Akka madda employee motivation itti ilaaluu dandeenya jechuudha organization kamiyyuu. By representing the challenge, goals, provide employees necessary for achievement and satisfaction. The add motivation developed from meeting goal, feeling sense accomplishment and receiving recognition.
and other rewards for reaching target outcome. And on other hand, managing employees based on the accomplishment objective rather than the task and the objective. Every worker or management by objective in general. Under the management by objective, we set our objective. We use our objective as the measurement of the way we go, and we go for attain that goals. Management by objective ka jennu objectivity jechuudha. Objective keenya sana akka ilaaltu kun kallattii qabsiisutti fayyadamneeti jechuudha. Objective teessifanne sana yoo diversion jiraate yookaan yoo galma gahinsi hin jiraanne, we may take other action correction isaadha jechuudha. Management by objective gargaaru. Objective provide performance standard and basis for control. That means objective sana teessifanne yookaan immoo galmi teessifanne suni akka safartuu kan standard itti kan gargaaru. Control gochuudhaaf when we came to control, we see our first objective galma nuti teessifanne sanarratti hundoofneeti kan nuti control yookaan immoo murtee fudhannu jechuudha. Function of measuring, comparing, evaluating performance. In order to perform, in order to measuring, in order to evaluating our performance, first we have to put our objective. Objective control your in order to make use of a goal, manager needs to understand just how goal can facilitate performance. Goals facilitate performance if they have the following components. Galmi tokko yookaan mul'anni tokko galma ka ga'uu danda'u yoo wantoota kana gadi qabaate. If a goal have content, goal have commitment, work behavior, and the feedback. Kanneenuu qabaate galma ga'uu danda'a jechuudha mul'anni keenya. Content ka jennu wantoota nuti itti deemnu sana clarify godhee qabaachuu qaba jechuudha. Commitment murannoo qabaachuu qaba mul'anni keenya. Work behavior jijjiiramni jiraachuu qaba hojii sana keessatti. Feedback. In a case of evaluate our objective, we have to give the feedback. Feedback yookaan immoo yaada qabaachuu qaba jechuudha. Yommuu galma keenya sana evaluate godhu. Tokkoon tokkoon yommuu ilaallu goal has a commitment in order to be reach desired place. Goals are effective in channeling effort toward achievement at strategic, tactical, operational level. Strategic, tactical level. Iddoowwan sana gurguddoo sadeen kanatti leeveliiwwan sadeen strategic, technical, operational level kanarra gahuudhaaf maal qabaachuu qaba jechuudha. Channeling effort kun contentii mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Goal have commitment. Commitment qabaachuu qaba yookaan murannoo qabaachuu qaba galmi keenya. A critical element using goal effectively getting individual or working group to be committed. The goal must carry out galma keenya karatti ofiinsa qabuun iddoo barbaadamu sana gahuudhaaf adeemuu qabna jechuudha. Without commitment, setting specific challenging goal will have little impact on performance. Murannoo malee yookaan immoo kaka'umsa nuti qabnu malee galmi nuti eegsisuuf hin iddoo gahuu hin danda'u jechuudha. The other one is in order to be reach the desired goal, to have work behavior. A given goal and a commitment, how does the goal setting the process ultimately influence the behavior? Akkamittiin amala sana jijjiirra. Research so far suggests that the goal content and the goal commitment affect the individual actual work behavior. Kutannoon nuti qabnu contentiin nuti qabnu suni amala hojjetaa sana jijjiiraa deema jechuudha. The other one is direction. Directing qajeeltummaa qabaachuu qaba jechuudha karoora sana galmaan gahuudhaaf. Effort.
In addition to channeling activity, goal to which we are committed positive fartiif qabna jechuudha. Effartii yookaan dhiibbaa sana walitti finneeti kan nuti galmatti kennu. Mobilizing our energy qabnu guutuusaa fayyadamu persistaansii walitti fufiinsa qabaachuu qaba jechuudha galmi keenya. Planning qabaachuu qaba, karoorfachuu qabna. At the end we have to feedback galma keenya sana. When we evaluate, when we control our goal, after we evaluate our goal, we have to give feedback to our employee, and their performance will let them. Now, if they have worker as to be expectation, wanta isaan irraa eeggamu san erga baranii booda, by comparing their performance with a set goal, manager should be give feedback to their performance. That will help to evaluate them, direct the effort towards achievement. Erga standard teechifame sana booda, standard teechifame sana irraa kaasnee raawwanna actual performance yookaan wanta isaan qabatamaadhaan irra danda'anii hojjetan sana fi standard sana compare goonitooti akka feedbackii kennaniif yookaan immoo yaada isaan qaban kennaniif karaa kennuudha jechuudha. Karaa kanaan galmaa kan ta'uu danda'u karaawwan gurguddoo kanaan gooliin yookaan immoo objektiifiin keenya kan galma ga'uu danda'u jechuudha. Chaaptarii kanaaf paartituun kanuma fakkaataa paartii itti kan waliin ilaallu ta'a. Haga sanitti warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maamila hin taane YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maamila ta'uu akkasumas warri maamila taatan share godhuudhaan hiriyoota keessanii biraan ga'uudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa jajjabeessadha. Afaan keenyan yaa barannu, afaan keenyan yaa hojjennu.